سو يوكا دوبرتي اللي أرجع هو مسني حسن يوكا إيرالي وهي أرجع هو مسني حسن ديو تنام وامجتي تكرر ساتورن أكاس فوكتي غربان بريد دي مالي أكاس فوكتي جرين أما إيران كان جت شتى غلني وان كان أفدي هنگنا تكاوسو أنسيتا دعارو سو سيتا والله يروح سنجر وما كان الرايو شفته ديسته وسوام برا أفرا كتي وفتة تبتة كل فتة تنين أفرا جت تباي نتطلع وان غتي إنكم نمرتو ديرا المنامات يوم سيلة غرتة فولدورة تيبادة كل اللي رابطة وانم علم ديرا أفرا كبد dubartiin takkaillee yoo gartee tiniin viidiyoo masii sa'a 24 waraabaa oolan homa dubartiin haati teenan loltu ofirraa qabna ummata kanatuyyuu gartee nama cabsuu barbaada garuu waan ummata keenya wallaahi waan isin gorsuu barbaade warra as jala jirtan warri na dhaggeeffatan isin yeroo kamiyyuu akka namaatiitti osoo yaaddanii bareeda ilmi namaa bar biyya guddate kana keessatti karaa irratti waan barbaade wal godhaa deema makiinaa keessatti osoo waliin deemtu waan barbaade wal godhaa deema namni achi garagalee wallaalu hin jiru garuu isin kaan waa wahii argine jedhanii viidiyoo ma waraabatanii suura ma wahii kaafatanii kanuma sa'a 24 haasa'uun sheemiyyuu miti isaati kanatti namni waan meeqa yaada waa meeqa godhaa jira addunyaa irratti waa meeqa agarsiisaa jira duubatti deebee uummanni keenya kun sa'a 24 homa namarraa saalfachiisu homa qaanii bar waan osoo waan wahii waan hin jirre barannu osoo waan hin jirre wahii afarsoon asirratti argisiise yookiin ammoo ija lama duubaan qabaatee afarsoon edaa namni ija lama qabaatee afarsoon duubaan ija afur qaba jedhanii waan san fidanii agarsiisanii waan namni hin qabne qabdaadha. Garuu waan ilma namaatirra jiru waan ofirraa qabdu waan kanarratti yeroo hedduu ajandaa godhatanii kana haasaa oolanii waan kana osoo cufte akkuma nama wallaalee cufte sii miti jechuudha kanaan dura nama meeqa irratti waan kana haasaamaa ture. Xiqqaa guddaa irratti teemasoota kanarratti kaanaasan ajandaa barbaada waan ta'eef keessattuu hoolota biyyoota baateetiin carraan biyya namaa kun nama wal qixxeessee waan argi waan nama haasaa oolu kan inni sodeebii deebisuu baatte taphattee ofirraa kolfite abbaan fedhe kaayitee maliisi torbaanuma takka kana jalaa fi jechuudha. Maaliif ennaan aruu beekamu ofiin beeku sa'aan ofiin beeka bar ofiin beeka maaliif waan sila beeku fi ilaaluu hin baanne siigalee sila moontichi sunis akka biraankii godhe nama meeqatu asira yeroo sanii nama 600 maaltu asira siigalee nama 600 kana keessaa namuma tokko dhufuu jechuun ajaa'iba illee sitti ta'a garuu an irrallee hin kaayanne yoo mataa illee irra hin kaayanne maaliif ennaan ani waan beekuuf jechuudha sodaas hin qabu namallee hin kaanfadhu maaliidha waan akkasiitii miti kun maaliif waan hin fakkaanne siigalee namaafiyyuu wanni adda ba'ee wanni adda qulqulluu ta'ee adda mul'atee isaanii adda ishee irraa haasa'e yookaan ammoo ittiin cabsuu yookaan ittiin arrabsuu barbaadaniiti malee waan biraa miti kanuma jechuu barbaadanii akkasiin nama hubadha. Valio. Galatu. Ruang gabi gababa oi gaba akan motokoti ya betalagi Yolen si komando galato ma ayo jun tarik ajaib ada lagar tadi galato pasinya apa sada mua kana wana tirra katta kalian juru mali sinjere beda wani kunja jun yo ma all barti agar tivte yo wani kamu juru yo kami sinjere kesa tina garti yo kami sinjere no libar isin tu family agar kana aku ya kuni wani kamu kuni media rat yo kana mo public irati sih kan amma no Valio akka jole si komando tigalato bagize jettu Mali, averson si komando gutu bakabe. La, wan berarti vire, suni wan berarti ya cungkalo tu mau anjir apa kapan sih kali? Cungkalo tu mau anjir, wan magiyati jadi anjir cula kayak gue berapa kan mau gara berapa tu gue berbadi tim, kalau tu mau anjir apa kapan sih kali? No, kana kaisa lah, lagi fado kana kaisa gan toko personally kawan amarra gan toko bakabu wan kamu nanti fakat. Kamu suara kamu si komando to. Ya, kalau tu awak ni jadi ni faham berarti posontain, like jun wanta kan jun ni mertu arge jira, mudati jira sih kali, wani posontain yo kan mau baduma go seberati, go kan mau gusti berar, raso itu posontain je cura. Wani wana perso orang ni asal lenjuru, kalau kompani ini berat dalam malah puni wana kasih cakap pada mi, yo kan mau agak name, yo kan mau noi tinggal di bayam, joni gua media rat, yo mata ame yo media rat ame sih kali. Anak mah bisa wali lena. Anak apa jun tak waria wana tipe gua bro, kan wana ni rasa lenjuru. Guru like. No, jechun bar akawan ni toko tiya akavara kato juru bar lale tu modum agaru jechun aka ganda nangende toko isa rati dule gande toko isa ragore toko tan jodin si komando. Amni ganda wali dulu itu juru.
Bakka jechuun ganda wali duulumatti waan gandumatti itti nama fiduun qabu kun intala baadiyyaa mataa Egaa qaama personaalii namarra maaltu gantummaa fide jeetii. personaalii ati jechuudha amma fakkeenya carcariinoo siinaa jennu carcariinoo xiyya galatoomaa jedhamsamunneen amma fakkeenyaaf ani ijoollee sii komandoo galatoomaa aanaa kiyya fira kiyya ahalii kiyya keessa darade keessa guddane maftee anaa dalle. Maftee teetii bar maftee teetii miti namni jechuutu jiru. Qaama amma personaalii farsorraa haasa'amu jira malee personaalii si komandoo namni haasa'u jiru hin jiru. Yaa andammoo galatoomaa jedheen galatoomaa jedheen bar galatoomaa jedheen bar maali beekta taarika dalaganii taarika baay'eetu miidiyaa kanatti dalagamaa gandatti galchina bannaataa dhiisaa meeshaan gandan qabu garuma argatti wannoo jedha isin amma wanni godhuu qabda waan akkasi gaafadhen talabaatiyaan dhugaas. Qottan ragattu taanamma walloluu keessanii taanamma anamma wanni ajaa'ibaa jiraatu yoo jiraatte kebeekii qofa ol deebisa wanni ajaa'ibaa jiraatu yoo jiraatu maalidha osoo nan feemas hin ta'in akkamiin meeshaa kiyya feemas godhaniidha. Kan amma kana ajaa'ibaa jiru isa dhugaa osoo naniin jiru feemas hin ta'in meeshaa feemas godhan abdu feesbuukni waan isaa tiktokii waan isaa garri biraa waan isaa sigalee odoo nan feemas hin ta'in meeshaa furtoo feemas godhuun bataam itti isroon gaada isroon golla bataam isroon anama odoo inni feemas hin ta'in odoo an feemas hin ta'in feemas godhuun keessan bataam sheem Intala baadiyyaa waa gaafatu barbaade yubeeta amma namnummaan kamiyyuu osoo ta'e jechuudha. Osoo wannuma hattaa shamarruu tuttuqxeetuma waa sosochooftee gadhiisaa amma afarsoon osoo meeshaalee gadhiise waan akkasirra feesan gadhiisa jettanii yaaddanii namni asirra jettan rabbisuu daadhaatti sosochooseetuma waan maloo lubbuu itti godhee asisinii gadhiisa malee waan hin fakkaanne maasaa banii naatamu. No, I don't see. Bar isaan maali beektaa uummanni keenya biraankii gurguddaan beeku. Uummanni kun biraankii gurguddaas hin beeku, biraankii xixiqqaas hin beeku. Uummanni kun waan akkamii beektaa wooma qabate san oofu, garanas oofu, garasis oofu. I don't care rakkoon qabu. Irran kaayanne karaa mitamaan waan nan jechaa jiru. Odoon isu meeshaa makiyyatan iyyuu, isu marafu san iyyuu meeshaan agat rafu agarsiisin ijjisiise gaafa ka'e agam isin ijjisiisaa yaaddoon kunillee yaada biraan nu jira. Ati akkamii yaadda yoo ka'e wanni sun amma keebeeki qoy. Osoo ka'e wanni rafu suni hangam deemaa hangam dheerattee nama iyyisiisa fakkeenyaaf akkamii yaadde ati akka mataa keetti. Anamma ka jedhu sanii miti yabarsoo beeka. Namni haga addaa raffisee gadhiise hin jiru waan kana beekte. Raffisee gadhiisuu keetiif waan haarayaa dalaydee kana ta'uuti. Dhiisoo birraa obboleessu. Wallahi kira tante jala wan sanjala tante tan nam kredit ada ti itu no Dhuguma sin jedha namni akka miidiyaa irratti namni akka rafisee gadhiiste kollee agarre abo Uy, gimana kan lucu apa? So kenapa wallahi? Bisa boleh rafata di belakang. Namo yo guys jadi ada video nama sampai kasur nama kombo. Abo bakal kasih sekarang naga, Demi. Nanti sih nagar sih nak tanan dini ya tani mere. Amma wari rabo aja rumjur amma mambo ini amma gari yo na bau jera orang semua amma ana wari bau mega bayat ya. Rabo mu kaba sirritti wanti cukun. Sirritti wallahi duga dubbachuuf irrayya. Inde ini kami terani ini wari matatin gutum matasu qabdan. Addunyaan beekuu qabdi addunyaan guutuun dhugaa dubbachuuf addunyaan guutuu waan kana beekuu qabdi. So kanaafuu waan rakkisaa warri maxxansin hundi maxxansaa. Warri maxxansin maxxansaa hundi keessan. Akkam jirta nagaa jirtaa? Nagaa jirtaa akkam ofii keeti? Nagaa Sirra akkam jirta sanii? Qaalii keenya akkam jirtaa? Jira. Wallahi kan fedhes gadi sibiisuu yoo deemee waan fedhe hojjetee ati ammas nuuf qaaliidha. Wanta akkasitti hin dhagahamin dammotu uummanni irra fi jetta wallahi meeshaan nama kamiitu inuma rafa
yeroo bakka san ga'e malee maal taatan ummanni kijibda hundi keessanuu koottaa as baay'ee takka takkaamee meeshaa keessan baafadha agarsiisaa wallaahi laziim isinitti himnaa. Warra belkaaba waan hin jirre nama fokkisuudhaan waan hin jirre maqanaa balleessuudhaan warra deemtanii isiniin tasaaqamu yoomuu inni nuuf qaaliidha. Ati karaa fokkuu ati sindiro karaa fokkiyye malee agartee? Wallaahi haante maa meeshaan nama kamiitu barree afarsoo bakka san yeroo ga'eef yeroo waa takka ta'e malee hundinumaa dhaabataa oona wanni akka mukaa. Okay. Lah, ati agartee meeshaa muduru karaa foo agartee sin jedhe. Wallaahi meeshaa afarsoo dammoo akkasi jennaan wallaahi karafee agas dheerate agas ga'e jechuudha. Osoo ka'ee isin wala. Wagawin. Anggawan no difte. La ilaha illallah. Allah ya nak kalau sih Subhanallah. Subhanallah. Akkasii warri maxxansiin guutuun keessan beeksisamuu qaba wanti sun dhugaa rabbi beeksifamuu qaba. Beeksifamee sirriitti haala bareedaadhaan beeksifamuu qaba. Beeksisa irra deebisaa hojjedha. Kanarraa kaafee immoo viidiyoo guutuu caalaan isinii gadhiisuu anatu eeyyamee fi achirraa tartiibaan suuta taa'aati ilaala. Waan hunda waan achi keessatti dalagame hunda yeroo sana dalagame daqiiqaa hanga sanii keessa wanni dalagame inni adda isinii baasan booda jechuudha. Meeshaadhaa meeshaa miti akkaataa guutuu isinii adda ba'a. Okay? So akkasii. Kottu si deebisaa kottu si deebisaa sorry. Ani kottu ol deebi'aa ayyaati. Sorry natti baate. Kottu ol deebi'aa. So haasa'e waan barbaadde haasa'e no viidiyoo sirraa Maan nabaasta mee wallaahi maan nabaasta wallaahi baay'ee na gubanii jiran uummanni kun na gubee jira maqaa rabbi. Mee uummati kamtu wallaahi billaa tokkoffaa ibsa maanuu na aarte honkaa hunduu wanni marti wallaahi osoo sirra bitaa mee takka takkaan koo taate hundi keessa asirra baati meeshaa keessan garsiifadha. Wallaahi billaa meeshaan isaa jechuudha ka akkasitti osoo inni hirribaa ka'ee akkasi osoo ta'u akkas ta'e osoo ka'ee akka namaa kaafatee jechuudha. Isii wala hundi keessan warra jala teettanii kijibdanii kun akkasii hantuuta midhaamni jettan wallaahi hanatu gadi siin goomni hundi keessanii jechuudha. Maqaa rabbii dhugumaan jedhaabe. Akkasi wallaahi atammas nuuf qaaliidha. Atammas nuuf kabajamaadha wallaahi ilma si koomandoo kabajamaa jechuudha. Eenyus gasi buusee fi eenyu waan takka namni waa sirraa xurii qeenshaa sirraa kaasuun jiru ka haasa'e waan si godhan takka hin jiru ammas taanaan jechuudha. Afarsoon afarsoo nuuf qaaliidha ammas taanaan jechuudha. Warri mataasaa gadi qabuudhaaf deemtanii isiniin tasaaqa'uu ishee. Akkasii namni dammoo waa isaa haasofta hundi keessanii koottaa asirra baatii meeshaa keessan garsiifadha. Hin beekna meeshaa nama hundaatu rafaa wallaahi lazii amma ka isaa jechuudha akkasii taa'eetu inni hirribaa ka'ee akkasii taa'ee argitaniittan bakka inni ga'u jechuudha. Ka ilma si koomandooti kaa. Akkas namni garuu maqaa isaa balleessuudhaaf waan hin taane gootaniiti iskiriinshiiti gootaniiti bakka hin taane godhaasini dukkaneessitanii fiddanii akkas gootanii akkana jettanii anatu mataa keessatti hin gadi gombise wallaahi lazii. Ummata saree maqaa isaa malee kana jedhee waamaan jiru bar namni maqaa isaa akkas jedhee waamee takka takka affeerraa kanatti abaasu wallaahi billaahi ibsaan dhufe